Murni Impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru Bilxiginnaan ilmaan Oromoo bakka isaan argaman maratti adamsee hidhuu hammeessuun magaalaa Asoosaa keessatti namoota nagaa hidhuu hammeesse. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Murni maqaa Oromoon aangoo irra jiru fedhii aangoo irra turuu qabuuf jedhu lubbuu fi qabeenya hedduu balleessuun cinatti hidhas daran hammeessee jira. Haaluma kanaan kan Oromiyaa keessaa hanqannaan haala hojiif kan gara biyya ollaa isaanii deemanii jireenya dhuunfaa isaanii geggeeffatan magaalaa Asoosaa keessaa funaanuun hidhaa jiru. Namoonni hidhaman kun kan badii tokko malee sobaan isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun mana hidhaatti darbachaa jiru. Namoota badii tokko malee hidhaman kana keessaa kan maqaa argan Yaaqoob Eebbisaa, Tasfaa Lammeessaa, Misgaanaa Bayyanee, Baaruu Margaa fi Daani'el Ollomaa kanneen jedhamanidha. Kana malees magaalicha keessatti ilmaan Oromoo yoo rakkoon kamiyyuu isinirra ga'e wabii hin qabdan jechuun jiraattota Oromoo magaalicha keessaa doorsisaa jiraachuun maddeen arraati biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti sabboontota Oromoo Oromummaa isaanii qofaan yakkanii hidhuun jabaate. Bal'ina isaaf Jaalladhi Oromoo. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuu qofaaf yakkamanii mana hidhaa keessatti darbatamanii dararaa hamtuu keessummeessaa jiru. Murni ilmaan Oromoo gandaa fi godinaan addaan qoodee Finfinnee keessatti ijoolleen Oromoo bilbilaanis ta'e qaamaan waliin yeroo haasa'aa deeman waraannii fi tikkoonni mootummaa hordofuun ati eessaa dhufte maaliif dhufte godinni kee eessaa fi wantoota garaagaraa irratti dhiheessuun mana hidhaatti darbaa jiru. Addatti ammoo ijoollee lixa Oromiyaa fi giddugaleessa irraa Finfinnee hojii garaagaraa hojjechuun waggaa dheeraaf achi keessa jiraachaa turan irratti xiyyeeffachuun hidhaa jiru. Guyyaadheen gaddaa jechuun fulbaana 12 bara 2022 barsiisaa Surraawaan Boruu jedhamu sabab tokko malee osoo inni bilbilaan afaan Oromoon haasa'aa deemaa jiru tikkoonni murna biltsiginnaa qabuun bakki isaan geessan osoo hin beekamin jira jechuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Barsiisaa Surraan dhalootaan Oromiyaa kibba lixa Shaggar aanaa Wancii yoo ta'u naannoo Askootti hojii barsiisummaan yeroo dheeraaf hojjechaa turuun ni beekama. Godina Bahaa Wallaggaa Onaa Arjoo guddattuu keessatti murni Bilxiginnaa namoota nagaa 3 ajjeesaniim. Bal'ina isaaf Jaalaa Caaluu Roobaa. Ergamtoonni murna biltsiginnaa uummata Oromoo guyyaadhaa guyyaatti miidhaa garaagaraa irratti raawwachuun dachee Oromiyaa akka abboota isaanii dhiigan booressaa jiru. Fulbaana 12 2022 waraanni murna biltsiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo dadhabe tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhatameen baaragee ilmaan Oromoo homaatuu keessaa harka hin qabne 3 rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Namoonni waraana faashistii Abiyyi Ahmediin ajjeefaman kun maqaan isaanii Maammee fi Qeerroo Takiluu kan jedhaman yoo ajjeesan nama sadaffaa maqaan nu hin dhaqqabne. Sirni nama nyaataan biltsiginnaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa jiru irratti injifachuu kan dadhabe namoota nagaa ajjeesuun ilmaan Oromoo irratti daguuggaa sanyii raawwachaa jira. Qajeelfamni murni biltsiginnaa waraana isaaf laatu bakka lolaatti uummata argitanis ta'e waldaa amantaa keessaa namoota nagaa rukuchuu akka danda'an qondaalli waraana PP qajeelfama waraana isaaf laachaa ture irraa hubachuun ni danda'ama. Haleellaa xiyyaara waraanaa magaalaa Maqaleetti gaggeeffameen namni tokko madaa'uu hoogganaan hospitaala Ayider Aljaziiraatti himaniim. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Akka Aljaziiraan kaleessa fulbaana 13 2022 gabaasetti haleellaa xiyyaara waraanaan dheengadda fulbaana 12 2022 galgala mooraa yuunivarsiitii biizinesii Maqalee fi buufata televezyiinii Dimtsi Wayyaanee xiyyeeffatee gaggeeffameen nama madaa'e tokko simachuu hoogganaan hospitaala Ayider obbo Kibroon Gabrasillaasee dubbateera. Haleellaa kana irratti deebiin gama mootummaa biltsiginnaan erga 9/2022 irraa kaasee Tigraay lolaa jiru irraa kenname hin jiru. Dubbi himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiiterii isaa irratti haleellaa mooraa biizinesii yuunivarsiitii Maqalee irratti raawwatamuu ibsuun haleellaa kanaafis murna biltsiginnaa komateera. Haleellaan kun erga mootummaan Tigraay maree araaraa gamtaa Afrikaan durfamuuf qophii ta'uu erga ibseen boodadha. Hanga ammaatti deebii murni biltsiginnaa laate kan hin jirre ta'us kanaan dura biltsiginnaan mareen kamuu gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu qaba jechuun dubbataa turuu Aljaziiraan gabaasa kaleessaan ibseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya dilee galgala kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asuma irratti xumurre.